Mucaan qancaraa mataa qoxoo ibsaa jedhamu kun bakki inni jiraatu Awurooppaa dikkirixiratu godina Baalee jedhama. Jaalalaan shamarran bu'uun isaa dubbatama. Taa'isa laalti akkaniin akka lafan laalle isa argachuuf guutuun isii harka lafaan dhaanuun amma gara 10 lakkoofsu jirti. Shamarran meeqa biyyoota Arabaa Awurooppaa keessaa himimmaan buusan gaafi hawaasota hedduuti. Fuul miidiyaalee hawaasa irratti dandu kun akka malee jaalalaan miidhe bareedina uumaa rabbiin kenneef istaayilii maddi beekuun miidhaa keessan buusuu danda'a jechuun shamarran komii geessu jiru. Yoo namni jiraate mana waajjira jaalalaatti himachuu dandeenya. Mucaan duuba ibsa guyyaa dheengaddaa komii hamtuu rakkaateef fuul miidiyaalee isarra kenneen. Jaartii takkallee akka TikTok irraa hin qabnee fi jaalallee warra isaan jaalatu kanallee akka waliin hin jirre guutumaa guutuu waakkachuun dubbii kana waakkachuu isaa hordofee shamarroonni hedduun akka malee imimmaan akka xaliilaa kana dhangalaasuun haga ammatti furmaata dhabuu isaanii dubbata. Jirtu uummata qashtii akkam jirtan nageenyi keessan badhaadhaa fayyumaa nagumaa ganni seenee jira akkam jirtan. Kaleessa live seenee ture Facebookii gubbaatti gaafiin barbaadanii jiraate yookaan ammoo waan beeku barbaadanii jiraate especially naafi Dr. Naafi Jidduu waan naanna'u jiran irratti waan beeku barbaadanii jiraatanii nagaafadhaa saniin jedhee ture deebisanii qabadhee dhufeera. Naawliin tura suniin durgaru YouTube kiya like share subscribe tolchuun dagatina. YouTube ki gubbaatti wanni baay'een hojjetamu aadaa beeksisuu yookaan ammoo culture keenya more focus waan ta'eedha ka hojjedhu. Video sentanii check tolchuun dandeettanii bunna qalaan jira haal jiru jireenya Booran irratti hojjedhee waan hedduu jira challenge hojjedhee jira gabaan keemmaan fakkaatu waan jedhu hojjedhee jira. Ashama jirra jirtu qeerroon daqarree faaxeen damammadoo jirtanii bakka jiraattan isiniin jedha ijoolleetii an jira haati teessan tagara isin irraa dhaquun qabne ganamallee isin fiigu tagalgalallee gara keessan fiigu jirtanii bakka jiraattan kana dhaasuudhaan guyyaa hadhaa jechaadha gaafii nyaadhuun natti dhagayamu dhugu natti dhagayamu deemu natti dhagayamu taa'u natti dhagayamu ciisu natti dhagayamu gaafii mataa kiyya keessa yeroo hundaa gaafii natti ooyi qabadhee isinii dhufee jira jechaadha. Gaafii sun ammoo diyaaspoora biyya Arabaa qofa ilaallata. Ammoo warra biyya Faranjii yeroo warra yes of no isan hin jenne jechaadha. Garuu dhuftanii yoo yaada keessa kennatan welcome isin hin jedha. Garuu ammoo gaafiin kiyya warra biyya Arabaa qofa warra dawlaa Arabaa qofa keessa jiraatan ilaallata jechaadha. Hillaala Kuweetiin keessaa wal fuutan. Hillaala Suudii keessaa wal fuutan. Hillaala Umaraatii keessaa wal fuutan. Hillaala Qaxarii keessaa wal fuutan. Waan Beeruutiin hin taane doolaa Arabaa tana hundattuu yaataniitu wal danfisiisaa wal fuursaa ooltan. Sargima tokkicha miizeedhaa fi mushurraa gargara beekan. Sargima tokkicha uummata ardii sanii yaa'ee fi miizeedhaa fi mushurraa addaan baasanii beekuu danda'an. Sargima tokkicha istaadiyoomii seera qabeessa ta'e, istaadiyoomii istaayilii ofii eeggate ta'e, istaadiyoomii barumsa irraa fudhatan. Sargima tokkicha ka kaameramaaniin isaanii jechaadha. Miicee nama baasu akkana bishaan keessa galeetitti. Sargima tokkicha jechaadha iiditarri isaanii jechaadha faa nama godhee nama kaasu suuraa. Faa nama godhee viidiyoo nama waraabu. Sargima tokkicha barumsa irraa fudhatan. Sargima tokkicha hinaaffaan itti nama qabu. Sargima tokkicha odoo sargii akkasii ta'e, osoo akkasii fuudhe, osoo akkasii heerume, osoo akka miizota ebeluuti. Jennee addaan beekuu dandeenyu sargima akka ijoollee kaayiroo maaf isinirraa dhabne sargima tokkicha jedhee bara. Silaa walii yaatanii wal fuursuun keessa waan oolle. Silaa walii yaatanii wal danfisiisaa ooluun keessa waan oolle. Kun achi siqee Faaxee irraa lakkoofsa jijjiirata. Kun achi siqee Maammadoo irraa lakkoofsa jijjiirata. Kun achi siqee waan jiruuf jireenya biyyaa haasaya. Waa'ee dhoqqeetii fi waa'ee manaa haasaya. Kun achi siqeeti waa'ee garbuu bardheen gaddaa warra jalaa badee haasaya. Kun achi siqee haga akaakayyuu ababayyuutii wal qorata. Eessa baatee eessa dhalatte jedhe. Kun achi siqeetiin miizeedhaa fi mushurraa kafuudhu wal keessa garagalanii uummata dirree sanii yaa'ee wal keessa garagalanii sooftii bichaadhaadhaa oolla jechaadha. Waa takka wantummaan nu arginu tokko hin jiru. Mee miizeen istaayilii kamiin jira? Mushurraan istaayilii kamiin jira? Wannummaan nu arginee barumsa irraa fudhannu tokko hin jiru. Miizeen takkittiin garas jirti tokkichi garas jira takkittiin garas jirti. Mushurraan kophaa ofii yookaan uummatuma achi yaa'ee waliin sirbiti kafuudhullee yookaan akkasii jechaadha. Maaf sargima tokkicha inqilfii nama qabsiisu sanirraa dhabnee jedhee bara. Silaa wal fuursuun keessa wal danfisiisuun keessa waan oolle dirreessanii yaa'uun yaa uummata biyya Arabaa waan istaayilii qabu, waan moodelii qabu, waan qalbii nama fuudhu. Siyaa baraaru dhiirri dhaan qabne tokko tokko fuuluun qabne liifii koomentiin qabne shorxaadhaan qabu mana dhaatti dararamu siyaa baraaru.
dhiira durbummaa barbaadu kayyoo dhabde si kaadu dhirsaa isaan beekne dubartii bamanaan eegne irraa si'aa baraa dhibee koronaan qabamu kafirri sin gaafanne kanaati sin gaafan Itoophiyaan mootummaa qaba jechuu kan dhimma kee raawwan jalaa si'aa baraa himmiidhagu jedha himmiidhagu jireenyi Yesuus malee ilmoon haadha malee biyya ormaa eeyyama malee qubni qeessa malee ilkaan faaruu malee mudhii sheeppii malee dubartiin hirma malee dubbiin eeggannaa malee adeemsi kaayyoo malee nyaanni suuta malee himmiidhagu Sabboontu Oromoo jalalee toofaaya hammaansi narkatiin naftee nagayaa micoota noomnaan jaalda fidoota na bira nagaan samarran Oromoo bira dumina laalame maashaallah jahamtu rabbiraa